Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Oromiyaa Global Tech baga nagaan dhuftan. Harka fuunee inni irraa har'a meeshaalee artificial intelligence addunyaa irratti baay'ee beekamoo ciccimoo fi namoota biratti gargaarsa guddaa kennaa jiran shanan isin biraan geenya. Shanan kana bichaa miti. Gosoota adda addaa viidiyoo edit gochuudhaaf, viidiyoo kireet gochuudhaaf, viidiyoo jenereet gochuudhaaf, suura jenereet gochuudhaaf, suura keenya edit godhanii sirreessuudhaaf viidiyoota baay'eetu artificial intelligence baay'eetu jiru. Gin isaan keessaa kan beekamoo ta'anii fi kan dursa ta'an shan isin biraan geenya. Meeshaaleen kunneen hojii guyyaa guyyaa keenya akka gaariitti nuuf saffisiisa. Tokkoffaa ChatGPT AI dha. ChatGPT AI dhaabbata OpenAI irraa dhiyaate wayim immoo dhaabbata OpenAI tu hojjete. ChatGPT meeshaa AI addunyaa irratti beekamtii dursaa qabuu fi guutummaatti barruu nu uumuu danda'u, suuraa adda addaa nu uumuu danda'u, edit gochuu danda'u, gaaffii nuti itti galchine deebisuuf kan nu gargaarudha. Garuu deebii barbaannu argachuuf gaaffii keenya seeraan gaafachuu qabna. ChatGPT'n maaliif beekamaa ta'e? Akka namaa sitti dhiyootti jiru tokkotti dandeettii yaada maddisiisuu yookiin immoo brainstorming kan jennu barruu dheeraa gabaabsuu, barruu keenya dheeraa yoo itti galchine gabaabsee ijoo isaa nu barreessuu danda'a. Xayaa daldalaa barreessuu, koodii piroogiraamingii barreessuu wayim immoo sooftiweer injiinarootaaf baay'ee kan gargaarudha. Barreessuu fi sirreessuu danda'a. Akkas jennee eenyuun fayyadas ta'e mee ilaallu. Barattoota sirriitti ni fayyada, barsiisota ni fayyada, hojjettoota xalayaa barreessanii fi gabaasa qopheessaniif bu'aa guddaa qaba jechaadha. Lammaffaa Geminiidha wayim immoo dhaabbata Google irraa kan dhiyaate yoo ta'u, dandeettii odeeffannoo yeroo ammaa real time data fi dandeettii dizaayinii suuraa walitti makuun baay'ee jabaadha. Suurata adda addaa walitti makee nu sirreessuu danda'a. Akkasumas immoo suuraa bareedaa kireet nu gochuu danda'a jechaadha. Akkasumas afaan Oromoo hubachuu kan danda'udha. Afaan Oromoo keessatti afaan Itoophiyaa illee sirriitti ni hubataadha. Kana jennee maaliif akkatti beekame wayim immoo beekamu maaliif ta'e? Salphaatti waan Google sarchii irratti deemaa jiru waan beekuuf odeeffannoo haaraa addunyaa irra jiru daqiiqaa muraasa keessatti qoratee nutti hima. Akkasumas suuratti agarsiisnee kun maali jennee gaafachuu dandeenya. Waan suura sana sirriitti nu ibsuu danda'a jechuudha. Eenyuuf fayyada? Namoota qorannoo odeeffannoo haaraa barbaadaniif waan haaraa barbaadna yoo ta'e akkuma ChatGPT dammoo ChatGPT'n hojjetu immoo nu hojjechuus ni danda'a jechaadha. Sadaffaan Canva AI kan jennudha. Canva meeshaa suuraa, poostara, beeksisa, dizaayinii weebsaayitii fi tambineelii yuutuubii daqiiqaa muraasa keessatti hojjechuuf gargaarudha. Yoo amma nuti yuutuubii barbaanna ta'e, baanarii barbaanna ta'e haala salphaatiin gaaffii xiqqoodhaan bareechee nu hojjechuu danda'a jechaadha. Inni maaliif beekamaa ta'e haa jennu? Dandeettii dizaayinii beekuu hin barbaachisu. Nuti waa'ee dizaayinii beekuu yoo baanne Magic Studio isaa fayyadamnee barruu qofa itti barreessuudhaan waan barbaannu sana itti barreessuudhaan suura bareedaa uumuu fi suura jiru keessaa wanta barbaanne jijjiiruu dandeenya. Edda suura sana nu uumee booda suura sana illee akka feenetti jijjiiruu akka dandeenyu nu taasisaa jechaadha. Eenyuuf fayyada? Daldaltoota beeksisa qopheessanii fi namoota yuutuubii fi tiiktook irratti hojjetaniif. Yuutuubii irratti tiiktook irratti hojjettu yoo ta'e wayim immoo mana daldalaa maxxansaa hojjettu yoo ta'e Canva AI fayyadamuun sin barbaachisaa jechaadha. Arfaffaa Claude AI. Claude AI dammoo Anthropic kaampaanii jedhamurraa kan dhiyaatedha. Claude AI'n barruu baay'ee dheeraa ta'an dubbisee xiinxaluudhaaf fi dandeettii barreessuu miira namaatti dhiyoo ta'an ChatGPT irratti dorgomaa jabaa ta'ee dhiyaate. Kana jechuun kitaaba guddaatti galchinee waan nuti barbaannu gabaabsitii nu baasii wayim immoo xiinxaliitii cuunfaa isaa nu baasii yoo jenne haala salphaatiin waan sana hubatee nu baasuu danda'a jechaadha. Maal eenyu? Claude AI. Maaliif beekama? Kitaaba guutuu yookaan PDF fuula 100 qabu itti feenee faayila kana keessaa qabxii gurguddoo 3 naaf baasi yoo jenneen saffisaan nutti himuu danda'a. Eenyuufaa fayyada? Qorattootaaf ni fayyada, dubbistoota kitaaba dubbisaniifis, pirogiraamotaafis ni fayyada jechaadha. Shanaffaa Microsoft Copilot kan jennudha. Kun dhaabbata Microsoft irraa kan dhiyaate yoo ta'u, meeshaalee hojiirra hunda keessatti hojii keenya saffisiisa. Edda akkas jennee
Isti maaliif beekama? Wayim ደግሞ akkamitti hojii keenya saffisiisa? Microsoft Word, Excel, PowerPoint keessatti guutummaatti hojjeta. Microsoft Word kan jennu dookimentii irratti kan barreessinu, dabdaabbeeta dookimentii irratti kan barreessinu faati. Excel kan jennu immoo deetaa keenya kan irratti barreessinudha. PowerPoint ደግሞ presentation kan irratti dhiyeessinu egaa ta'e haala salphaatiin waan sana akka qopheessinu nu gargaara. Keessatti guutummaatti hojjeta. Salphaatti gabaasa Excel xiinxalaa, Word irratti barruu qopheessaa, PowerPoint irratti immoo dizaayiniidhaan slaayidii nuuf hojjeta. Erga akka jenne eenyuuf fayyada? Irra caalatti hojjettoota waajiraa, bulchitootaa fi barsiisota presenteeshinii hojjetaniif baay'ee fayyada. Eebba wayim ደግሞ ቲፕ si tokkotti dabalame 11 labs kan jennu hojii viidiyoo keessanii caalatti miidhagsuuf meeshaa AI sagalee bareedu uumuu 11 labs fayyadamuu dandeessu. Akkamitti wanta barbaannu 11 labitti yoo galchinu barreeffama yoo galchine waan sana gara sagaleetti jijjiiree nu kennuu danda'a. Garuu afaan Oromoo ammatti waan nu hubanne afaan Ingiliffaattiin waan sana jenereet gochuu dandeenya jechaadha. Maalis fayyada? Faayidaan isaa maali? Barruu keessan itti feetanii sagalee namatti tolu dhiira yookaan dubartii akkasumas miira dubbii adda addaatiin viidiyoo keessaniif voice over bareedaa isiniif qopheessa. Keessattuu namoota YouTube irratti fuula isaanii utuu hin agarsiisiin viidiyoo dhiyeessuu barbaadaniif furmaata guddaadha jechaadha. Walumaa galatti AI meeshaa keenya malee bakka keenya hin bu'u. Amma bakka keenya nu bu'uu hin danda'u. Garuu gargaarsa nu kennuu danda'aadha. Meeshaaleen AI kunneen yeroo keenya nuuf qusatu. Barnootaa fi hojii keessatti nu gargaaru. Garuu yeroo hunda odeeffannoo AI kennu sirriitti dubbisanii mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Sababni isaa dandeettii yaada namaa guutummaatti bakka bu'uu hin danda'u. Isin meeshaalee AI kanneen keessaa kam caala fayyadamtu? Kan isin hojii keessan irratti isin gargaare jira? Yaada keessan komentii keessatti nuuf barreessaa. Viidiyoo kana yoo jaalattan laayik gochaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Akkasumas chaanaalii Oromoo Global Tech sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma. Oromiyaa Global Tech oduu amanamaa, oduu haaraa.